arra murtii dhaaf yaana guyyaan guyyaa murtiiti murtii regeudha yaana takka jiruudha wama lama takka jiruudha takka baasu takka dhabamuudha sa hanganaaf baane inshallah rabbiin du'a hunda rabbiin nurra haa qabu rammo asin namni gartee lixii arge jawaade kanaaf gartee shaaraa kana jalarraa qaamne shaaraa gwa janiin ga daandiin maqaan saadha 60 janiin yoo kaa'o 60 janiin Allah ismiti deebi milkidhaan walitti jajjaana takkaa motora qottee miidhagan motora qoree beeku fakkaataa waan ajaa'ibaati wala motora yaa'u راها أسمع إن شاء الله قرتي ملكي دا ولد جانا أرب يوم يا ملكيتي أكسي دعوتو تابي ودكتور تخينا برباد جوابي في جيم كيرا كيلو بندا كنا ويدو با والله أسيس خدو بنتي فكانة جاي جوابي کو دادا سينجين تكار أپنے بولے برباد جرا كوان قرتي إسي دعانة إسي جيني سنيتي فكاتيني والله gargaar sarabbi dingaru numa arkina asma baabna akkanatti naf insha Allah ifa bariisaadha numa arkina kana booda ifaatu jire jaanii miti kun akkana yaa'u jirala khayruma insha Allah akkasi eegani dhaabbanne numa dhaabbanna maaliif jennaan namni guyyaarraa kana wajji dhaabbata yoo guyyaa kana wajji dhaabbanne guyyaa wajji dhaabbatanii leen jiru akan sejak waktu itu ini dua minggu ada berbadu sah karena magala tanah lewat gate kira itu berarti kamera timarung or kara bakat tinami jaya itu berarti kamera tu mantin na والمانو إنه جاي إن شاء الله ضافي ما نقدر نقدر بليشة إن شاء الله أسباب إن شاء الله ونيبو سنين له ورين قدين ودي رقم تاني ودي أبتاني في ركوع تناقش على قدين ودي بوده بلش تاني itu kegagalan ما ada ورين dua idani mungkin ada apa itu kegagalan ما الرأي ما مقال مثلا غير ساوغل وانجال صار كوتي أكثر جاوتو تكينا نفانا ترادا إن شاء الله ودو جمتشو هاتاتو ودو ملكي هاتاتو ملكي العرب بقرتين وهاجل كيس منجا والله كسي جاي جاوتو تكيا ميلا كنا نرى كوكبه بكا سلانا ميلا بقرتين واني عندهم ما في عندهم هندا hayyega daawwattoota fi hordoftoota keenya kun ammallee bakka jijjiirranneeti amma shaaraa kaanii kaan qaxxaamurree tarkaanfachuu jirra inshallah mee nu faana turaadha isinis kaa'e rabbiin gartee nu haa milkeessu rabbiin gartee warra gartee ni jaalatu rabbi adawwiitti gammachiisini inshallah irra galgala kana rabbiin gartee nu haa milkeessu du'aayi hedduu bakka jabaadhaadha du'aayi godhaadha iddoon sambar naannoo kanaas moo fakkaatti garuu shaaraan kanuma haa shaaraan kanuma amma gaashaalaa kana beekama naannoo isaan jiran kana hunda miilaan jennee fixuu hin dandeenyu matoora korreen matooraan shir jenna insha Allah nuwajjin gartee egaa nuwajji turaadha la كعبة تبغى سدبرة والله الكني بيجا جرّا كشيرة يا موتور ما لسه موتوري نو مالتي
garuu namni gaa kana gee qabuu ciisaa beeyta kana gee qabuutu gartee guyyaa boqonnaatis boqonnaa godha namni gartee hiriyyaan ofii namni ati jaalattu gartee واحد معطل والله ها هذا بحقابه برجع اقدر فيه هذول مرجع ثابت daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma isin agartan qumamaa kana hunda keessa yaanee dachii gartee namni tattaa'uudhaan hunda jala dhaabbannee mana hunda jala yaanee amma matoora raayis buunee takka yaanee fattashu jirra matoora raayis amma buunee takka mukkeen isaan jamtan oola akkuma magaalaa agartan kanneeni bakka itti rafnu hin jiru maamni akuraan bakka kan dagalee hin jira. Akasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya bobbaa teenya wallahi sa'a hedduu lafa dheertuu yaane inshallah ni milkoonne yaana garuu abdiidhaaf irraa qabna rabbiis nu milkeessa du'aayii teessanii gargaarsa keessanii teega inshallah sa'a afur jirra akka malee dadhabne hiraatallee nyaanne motoraanis naannoonee makiinaanis naannoonee barbaaduudhaatti jirra. Takkaa gartee barbaachan dhiifne ammoo barbaachi keenya har'aan tanaa karraa addaati maaliif jennaan garaan nu teessisuu dide kunoo furmaata irra yeroo jalqabaatiif gartee gaama toora hortee maaliif gwaas irraa addaatti naman teessisu beeyta suniifuu wallaahi carraa inshaallah milkiidha milkiirra ni geenya rabbi namaa milkeessu akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya du'aayii keessanii cinaa dhaabbadhaadha. waan irra geenye arra gartee galgala kana milkii irra geewu teenya waan irra geenye immoo rabbi nu haa milkeessu milkiin kanuma saatii waan irra geenye gartee qabannee isinii dhufna akkasii rabbi nu haa milkeessu du'aayii nu godhaan cinaa dhaabbadhaa gargaarsi keessan hedduu takka nu fayyada suniifuu gartee gaa waa hundaafu arra murtiidhaaf yaana guyyaan guyyaa murtiiti murtii irra geewudha yaana takkaa jiruudha takkaa jiruudha takkaa baasu takkaa dhabamuudha sa hanganiif baane inshallah rabbiin du'aa kan hundallee rabbiin nurraa haa qabu akkasii daawwattoota keenya wallahi gaa barbaachitti jirra rabbiin cinaa dhaabbatu saaraa kanaan naannoonee faaniin naannoonee gamasiin yaanee baasa qorree waa hedduudha godhaa jirra inshallah rabbiin gartee nu haa milkeessu galgala kana rabbiin qullaa nu galchini kaameeraa qabadhu buufata waliigalaati bakka silaa gartee gaa akka sanaati jedhamu buufata waliigalaa sanaati magaalaa adda addaa irraa deemu suniifuu kanaafuu inshallah iddoon nu tilmaamamtees asii caalaan faanis gaa magaalaa keessa faca'anii jiranii namoota hedduudha gartee magaalaa keessa faca'ee jira akkasumas nama hedduu ji'aa'u jira namni hundi karaa harka telefoona nu dawwalaa yaa booyoo agartan yoo gartee bakka inni itti jiru namoota hedduummaas kaameeraan ne beeyta namoonni kaameeraa seenuu kanammoo wanni kaameeraa kana isinii marreefi wanni kaameeraa kana isinii marreef waan irra jirru isin beeksisuudhaaf inshallah khayriidha gaa
dubartiin beeytanii furmaatiin hedduudha gartee dadhabdee jirti. Furmaatiin hedduu dadhabdee jirti. Xiqqashoon hafura baafadhattee gaamma xiqqashoo as gatteenya. Caalaan dhiiroo caalaa fi mumni isaa too dhiiroo bobbahanii garuu bakka takkatti rabbii waliin nu fidus walitti deebina waliin nu fidu baanus nama mana wala garreennatti adda addaan bobbaane nama juutu yoo bakka takka ol jala yaane namni bakka takka reete garuu arran gallu jennee baane inshallah amma sanga garutti hin deebinu hin gallu geeshati waan farmashiin waan xiqqoo tokko kan dhageen qabaaba wanni dhagee bakka kana kanatti namaatu arkee isuma sanna fakkaataa jaanii fuulan raachi garagale bakkattiin barbakaraa haati fuulan raachi garagale bakkattiin raahaa asuma inshallah gartee milkiidhaan walitti dachaanaa arra guyyaa milkiiti akkasi bakkattiin tun bakka buufataati bakkattiin nu tilmaamamte raahaa jaaniin bakkattii tana yoo haa'oo gartee gaa shaara sittiin jaaniini deengadda ammoo albaab keessa turre edaas algaddaas bakkattiin ammoo jawaadee gartee yoo haabesan biddabtitti albaab bakkattii sanis fattashnee dhabne arrammoo asin namni gartee liqii arge jawaadee kanaaf gartee shaaraa kana jalarraa kaafnee shaaraa ugaa janiin gaa daandiidha daandiin maqaan isaadha sittiin janiin yoo haa'oo 60 janiin makiinaan kun karaa kan deemee jettan ilaa Suudii Riyaad naayisaniima ilaa Suudii Riyaad deema magaalaan guddoodha tuni namni ol beekuu sun jiru namni ol argu sun jiru akkasittiin deemuu jiraan isin jee akkana maktabni kun duutuun gartee bakka gartee irraa saafaranii bakka imaltuudhaati suniifuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya barbaade jawaadee kun deemuu jira yeroo ganda kana wayii dhufa wallaahi asis haa dhufunatti hin fakkaanne gaa'e waa'ee godhaadha isin hin jiru takkaa rafneen bulle barbaadu jirra akka waan gartee isa dagannee isa dhiifnee isinitti hin fakkaatini wallaahi gargaarsa rabbiitiin garuu numa arkine asuma baafna akkanatti naf inshaallah ifa bariisaadhaa numa arkina dukkana booda ifaatu jire jaanii miti kunoo akkana yaa'u jira la khayruma inshaallah akkasi eeganii dhaabbanna jenne numa dhaabbanna maaliif jennaan namni guyyaarraa kana wajji dhaabbata yoo guyyaa kanaa wajjin dhaabbanne guyyaa wajji dhaabbatanillee hin jiru akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya du'aayi nu godhaadha barbaadu isaa gaarra magaalaa tanallee waliin geetiin jira iddoo hedduu gartee kaameeraa itti maruun dhoorkaadha bakka itti naami jaayetti gartee gaa maraatumaan deema akkasii mee waan isa keenya walumaanuu enne gaa'e inshaallah baafnu mana hidhaa isin galtu baleessi keenya inshaallah as baafna inshaallah suniifu isinillee warreen garteen wajji rakkamtanii wajji qabtanii rakkoo kana keessa adootteen wajji qooda fudhachuu jirtan hedduu takka galatoomaadha warreen du'aa idaanii guddinaa dhaabbattan hedduu takka galatoomaa arra inumaa magaaluma kana keessaa hungaluu hangaan isaa harkuuti akkasii daawwattoota keenya nufaana turaadha inshaallah oduu gammachuu haa taatu oduu milkii haa taatu milkiidhaan rabbi gartee nu haa galchuu isin jaa wallaahi akkasii gaa'ii daawwattoota kiyya miila kanaan irra dhukkube bakka silaa namni lafa gartee wanniidhaan deemu makiinaan deemu hunda